Yooyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetu jalatti argamtan hundoomti keessan akkam jirtu nagaa keessan yaanis nagaa godha galata rabbii baga nagaa taatanii jechaa warroonni mana kanaaf haraatatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa gidduu kana wanta deemaa jiru argaa jirra sabboontuu fi fayyoo jaalalaa gidduutti jechuudha. Akkuma beekamu sabboontuun jiraadhaan fudhattee fayyoo boosisaa jirti jechuudha. Ani waan baay'ee jechuun barbaadu maaliif yoo waan baay'ee jenne booddee bakkeetti hafuu dandeenya jechuudha. So ani waan jechuun barbaade maayinni jiraanis kana hojjechuunsaa sirriidha jedhee yaadu dhugaa rabbii kana. Dhugumaa yoo piraankii ta'uu baate garuu wanti kun baay'ee nama ukkuba keessa namaa jechuudha. Ani waan baay'ee shakkeen jira. Piraankii nu gochaa jiru ta'inna jarri kun jechaas hin jira. Garuu immoo piraankii siin fakkaatu jechuudha. Kanaaf egaa waan hunduma isaayyuu rabbi haa beeku mee sagalee sabboontu dhaggeeffata. Fayyoo ani deebisuun barbaanne deebisuullee hin qabu garuu bakka ati natti taakkeeffatte yookaan immoo bakka ati itti qoyyifattetti deebisa malee deebisuun qabu maaliif jennaan siif haaraadha waan ta'eef sapiraayisii taate anaaf abbaa kakuu wal biratti arguun sapiraayisii wanta si godheefi wanta rifatteef iyyuu jechuudha waan barbaadinaan jechuu dandeessaa waan barbaadde haasa'uu dandeessaa jechuudha garuu immoo bakkati sin argaa yookaan anatu jiraata yookaan si jiraata naan jettee deebiinaa deebistee jechuudha isa kana anatu jiraata si jiraata walumaan teenya ilaalla waluma bira beekamu sagalee sabboontu dhaggeeffachaa jira yookaan immoo biyyoon dhaggeeffannee jirra jechuudha isa kana nan doorsisu egaa uguma rabbii yoo ta'e amma fayyoon waan mucaa tokko godhattee fi waan isa oksitee fi fayyoorraa haadha ijoollee lamaa utuu qabuuti ijoollee isaa kana dhiisee deemee dubartii biraa fuudhee dubartii biraa faana jiraata kan jedhamu soba kun dhugaa rabbii naannee booddee fayyootti deebi'aa jechuudha. Garuu gidduutti kan miidhamu eenyudha beektu sabboontuudha jechuudha. Amma sabboontuun birrii qabdi. Kanaaf jaallatamti. Dhiirri kamiyyuu birrii qabaannaan dubartii hin jaallata jechuudha. Dubartiin umurii isaa ol utuu taateeyyuu jechuudha. Utuu hangafa isaa taateeyyuu utuu eegoo isaa taateeyyuu waan barbaadde fokkistuu yoo taateeyyuu dhugaa rabbii birrii ishee jecha hin jaallata dhiirri jechuudha. Kanaaf amma sabboontuun birrii qabdi jiraan meebii birrii isheef jeefis faana jiraachaa jira ta'an beekamuu jaalala laphee hin jiru jee yaada. Sababni isaa haadha ijoollee isaa lama asitti gatee dubartii biraa jaallata. Chichichi dhugumaa kuni irra ba'u jechuudha. Diraamaan kun irra ba'u gaarabbi kana. Kanaafi ani maal jechuun barbaade jiraanis waan akkasii isiitti fayyootti deebi'i. Fayyoon immoo bakka isa oksitee isa mucaa keeshee duraa oksiteef dhiifama je'i. Dhiifama kan caalu hin jiru. Ijoollee kee lama bakkeetti gattee dhiistee deemtee nama biraa fuutee nama biraa haana jiraatta. Kun sirrii miti dhugaa rabbi kana. Si jammarutu samaaniyaan keessanii hin ciramiini utuu waraqaa keessanii hin ciramiini dubartii biraa faana gaa'ela dhaabbachuun seeradha. Seera miti. Innaa eenyurratti haasoftu ture? Eenyuun goyoomsi ture? Hordoftoota kiyyaa ani keessan jiru. Ani nama kamirrayyuu hin goru. Fayyoos nan jaalla'a. Sabboontuus nan jaalla'a. Jiraas akka obboleessa kootti nan jaalla'a. Sanaaf nama kamirrayyuu hin goru. Nama kamirrayyuu hin goru nan galchu. Garuu dhugaa ishee yoo dubbanne immoo kakuu dhiistee dubartii biraarraati ijoollee godhattee jiraatta kan jedhamu 0% yanni. Mikniyaatum jechuu akka kuudhaan baay'ee jaallata jiraan. Yeroo baay'ee viidiyoo isaanii irratti hin argitu waan ta'eef hin jaallata. Akkasumas immoo jechuudha. Shamarran yeroo baay'ee kan isaan jaallatan haadha isaaniirra abbaa isaaniidha jechuudha. So akka kuunis abbaa ishee sirriitti jaallatti. Kanaaf dubartii biraa faana hariiroo godhatee itti fufa kan jedhamu soba. Sabboontuun hamma birrii qabdu qofaatti jaallatamti. Gaafa birrii abdee garuu ispaayirdii taati jechuudha. Hordoftoota kiyya isin yaada keessan barreessaafi. Isin yaada keessan barreessaafi. Gin sabboontuu rabbumti ishee haa oolchu. Nyaatamuu ishee haa oolchu.